yeroo hammaa kanatti namoonni hedduun gaa'ila isaaniillee diigaa akkasumallee jaalallee isaaniitiin kan isaan gargar ba'aa jiranidha jechuudha. Kanaafuu gaa'illi keessumaa namoonni gaa'ila keessa jirtan gaa'illi keessan akka hin diigamneef kan gaa'ilatti deemtanillee isin barsiisa waan ta'eef gorsa kana seeraan dhaggeeffadhaa isiniin jira. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaara rabbiin haa galatu. Haaraa kan dhuftan noora abbaa nagaan dhuftanis sabskiraayib gochuuti hin dagatinaa. Maamila keenyatti dabalamaa isiniin jira. Mallattoo alarmii sana tuquudhaan yeroo hundumaa odeeffannoon isin akka qaqqabu godhaa isiniin jechuu barbaada. Kanaafiyyuu viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuuti hin dagatinaa. Na jajjabeessuun keessan hamma dhumaatti haa ta'u isiniin jedha. Obboloota koo namoonni hedduun yeroo hamma kanatti gaa'illi isaanii diigame namoonni hedduun miidhama gurguddaa keessa seenanii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu gorsa obboloota kanaa seeraan dhaggeeffadhaadha isiniin jedha. እንትን ጀተን መለቀም እንትገነስ ሲንፉዱ ከገንዘብ ጋር ተጋብታ እንደሱን ከለሳ ከሴተ ጨበጨበ ሜፊ አጥፍተ እንትኑ ጋብቻው መፍረስ የለበትም። መለቀከኑ ዲሱ መብት አላት ሚርገኝ ቀብድ ገሩ ኢሳፊ ሞ ሀለ መጀሱ ድርቀም ቀብ ቢያንስ ማለት ነው። አከኒ ጋፈቴት ሲወጣዋት አንድሱ ገርጋሩ ድርቀም ቀብድ እንደ ኤኮ እንትን ጀተን መለቀም እንትገነስ ሲንፉዱ ከገንዘብ ጋር ተጋብታ እንደሱን ከለሳ ከሴተ ጨበጨበ ሜፊ አጥፍተ እንትኑ ጋብቻው መፍረስ የለበትም። መለቀከኑ ዲሱ መብት አላት ሚርገኝ ቀብድ ገሩ ኢሳፊ ሞ ሀለ መጀሱ ድርቀም ቀብ ቢያንስ ማለት ነው። አከኒ ጋፈቴት ሲወጣዋት አንድሱ ገርጋሩ ድርቀም ቀብድ እንደ ኤኮ ishiin akka yaadutti ofii of kenniteef jalqaba wajjin gaa'ila jaaratan ብዙ ነገር አብራው ሆናለች። ወጅን ጅራቴት አንድ ቀን ሙለቀንም ቢሆን አንገት የስተው ወጅን ጅራቴት ከዛ ደግሞ ብርሲጭኝ ሮጀ ደግሞ መለቀዲዱኒ ራሷን ሰጣ ገንዘብ ደግሞ ቢስትል እሷ ከገንዘቡ በታች ነች ማለት ነው። ኦፍ ረከሲስቴ ኦፍ ከኒቴቪት መለቀዱበት ይህ ምን ያክል ርካሽ እንደሆነች ነው እሷን የሚያሳየው። ጋብቻው መፍረስ የለበትም። ያጣ ሰው ያገኛል። ነመጃለቱ ሞጆቹ ለጃለላም ቦጂቴ ጅናን አከፌት ቦታ ከመንገድ ላይ አንስተው ዲቀኒ ሌንጂሰኒ ያልቺሰኒ ትልቅ ቦታ የደረሱ ወንዶች አሉ አይደል እንዴ? ሱሲ ኬሳ ባሰኒ ጃለላ ነመ ቦጂቴ ጅናን ሲቢላ ቀጠቀጠሙ ዲዴ ibidda keessa godhanii diimessanii akka qaxaqqaxanii to'ii akka fedhanitti tolchan sana dhiira waan ta'e keessa jiru hojii jibbuu ta'uu danda'a, suusii ta'uu danda'a, rakkina garaagaraa keessa ta'uu danda'a. Jaalalaan boojitee jennaan jaalalaan diimessiteef akka ofii keetii barbaaddutti immoo tottolfatteet abbaa manaa gaarii godhatte utubaa manaa ta'an mirxisa yoonaal ማለት ነው። yoo ati dhiibde immoo hin dhabda. በዛ ልክ ተጨበጨበላት አይደለ? ቀርሺ አንበሳ ላወርድልሽ አካውንት ላኪልኝ ብር ልላክልሽ ምናምን ተባለች አይደለ? እሺኒ መለቃ ፈቴ ጋይለሽ ዲግድ ቦሩን ተለቀነ ነም ነገር አሸን ፉ ቶክ ለማፋ መለቅን እሺ ሱኔ እሺ ዳፊ ዳይመላቱ ቡልቲን ተውፍ ከነገለ ገንዘብ ደግሞ ደስተኛ አያረጋቸውም። እግዚአብሔርን መለቀዋን ቀብደኔ ገመዳን ታተን ሀገፌት ወኩ ፈተጀቹዳ ሰው ያስፈልግሻል። ባሌ ብለሽ ምጥሪው ወንድ ያስፈልግሻል። ሲገለ አባ መና ፕሮጀክቴ ከዋምቱ ኢሪ ቶኮ ሲበርባችስ ግድ ነው። ዞራ ዞራ ደግሞ ነመታ ይረቡት ሸንኮነስ ከዚህ በላይ ልትሆን ትችላለች። ኢሚዳምቲ አመ መለቀ ቀብዱ ከነስ ቆፋሸኛቱ ሌላ ወንድ ይበላዋል የታወቀ ነው። እና በዚህ ልክ አስቡ። ባላችሁት ገንዘብ እቃ ነው የምትገዙት እንጂ ወንድ አትገዙ። ይረም ቤቱ መስራት አለበት። አው መስራት አለበት። ከነሞ ዲረ ብቻ ተከና እንትን ይጀዱኝ ጆር ሲጀመር አሁን አማማ እኮ ለሸመረን ባየን እንደዚህ ያረጉ ነው።
Ijoolleen baay'een ofii isaaniitii mana ijaaranii ofii isaaniitii waan baay'ee godhanii tadaarachuun abroo eeyyamarruu no. Hojii jalqabsiisanii ይሰራል ላቡን ጠባ አድርጎ ይሰራል። ባጃጅ bittanii kennitanii tokkos bajaaj qooma አይደለም እንጂ እንደ ጆ እምቤክታኒ ሲናይ ናሚ ባየን jechuudha. Biyya galanii abbaa manaa godhatanii daa'ima godhatanii daa'imatti dhiisanii dhufanii isaan asiin hojjetanii nachi daa'ima guddise. Lija ያሳድጋል እሱ እዛ ይሰራል barsiisa mucaa isaanii mucayyoo isaanii daa'ima isaanii jechuudha. እኔ ገሌ haadha ishee abbaa ishee deeggara ሰፖርት ያደርጋል ብዙ ነገር ይሰራል። ሶ ያንን ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ። ወንዱም ይስራ ሴቷም ትስራ። ፍቅረኛሞች እስካሉ ድረስ ሜቢ ላያገባኝ ይችላል ትዳሪ ላይሆን ይችላል ብላ ገንዘቧን መያዝ ትችላለች፣ መብቷ ነው። ባሏ ከሆነች ድረስ ራሷን አሳልፋ ከሰጠችው በኋላ ግን አይደለም ገንዘቧ እሷ ራሱ የራሷ አይደለችም የሱ ነች። ከንሳ ከንተኤስ ኢኒስ ከንሺቲ ከንሺ ከንተኤስ ኢሽኒስ ከንሳቲ ሁለቱም ከወሌት ይችላል ያኔ ከሲዳ የኔ አንድ ኮመንት አይቼ ነበር። አኒ ወጋ ባይዳ ማነ ኢጃሪ ጀዴ ቀሽ ከነፊ ጡምሬ ነየገ ከንጀት በለቲን ከኛ ኩኒስ ጅራ ይሄ እንደውም ብዙ ታሪኮችን እንሰማለን። ኩኒ ጅራ ኑቲ ከንጀኔ አኒ ከነን ጀዴ አከያደ ኮቲሲ ማለቀ ከሰን ጉቱ ሳላዳ ፊንጀን አቡ መመናቴ ዱጋደ ጅራ ኩን አቡ መመናቴ ጋይለ ጎረተኒ biyya kana dhufteetoo እንደውም obboleettiin takkayyuu jirti mana kiyyattiyyuu yeroo tokko seenaa kana dubbattee turteenna gaa'ila godhattee of jijjiiruudhaaf isaan lamaan jijjiiruudhaaf dhuftee maallaqa itti ergitee maallaqa kana yoggootti ergitu mana ijaaraan jira jechaa ishii sobaa maallaqicha san sababoota garaagaraatiin balleessee mana ijaaraan jira jedhu san immoo suura namoonni mana ijaaranii kaasee itti ergee warroonni akkatti shawwadaman jiru. Kuni sirriidha jechuudha. Akkatti of kennaa jechuus miti. Fakkeenyaaf hundis tokko miti immoo dhugumaan immoo kan ijaaree gaa'ila isaatiif jedhee ijaaree raawwatee kan eeges jira immoo muluu lamuluu shakkii akkasii qabdu taanaan yaani sirriitti hojjechuu dhiisuu danda'a wanta kan raawwatu jettanii shakkii akkasii qabdu taanaan muluu lamuluu qarshii irratti erguu dhiisu. Garuu wanta inni ittiin achitti illee hojjeteetoo ittiin isin eegu hojjeteetoo kan ittiin of jijjiiruu danda'u garuu gargaaraadha. Argitanii achiis inni sun inni hojjetaa isinis asiin hojjettanii jechuudha. Tokko lammaffaa immoo manichallee hojjetee naa eegoo jettanii isatti qofa osoo hin taane maatii keessan maaliif gaa'ila keessa jirtu taanaan maatiin jira. Maatiinis dhuguma mana san ijaaraa jiraayi ollaa fira jira mana san dhuguma ijaaraa jiraayi jettanii isaan beeksistanii isaanis akka laalan ቪዲዮ ኮል በብዙ ነገር ማወቅ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ድርቀማ namni tokko mana nama kaasee isinitti ergu akka kana shawwadamuun qabdan jechuudha. Waan baay'eedhaan karaalee baay'eedhaan beekuu ni dandeessa waan ta'eef maatii keessan beeksistanii maatii keessanii waliin mari'attanii abbumti manaa keessa sun iyyuu mana sassinii ijaara taananii tokkoffaa abbaa samaaniyaa keedha abbaa manaa keedha waan ta'eefutti gaafatamummaa qaba በነገራችን ላይ so maatii kee wajjin deemanii ilaaluu qabu. Ijaaraa jiramoo ijaaraan jiru maatiin keetis wajjin ijaaruu qaba yookiin obboleessi keetis bifa saniin ta'uu qaba malee muluu lamuluu maatittis osoo hin himin diffin gooteetuma itti kennita taanaan yaa namni hundi tokko miti. Kan immoo dhuguma ijaareetoo waan sangalmaan ga'ee kan eegu jira kan immoo akka ammaatii jettee seenaa akkanaallee dhagaa jira. Ammaani akkasii miti kanan jedhe. Eebbifame meerii dhugaa. Thank you. Kiyyaa namoota alaadha baay'ee yeroo baay'ee kan dhageenyu garuu abbaa manaa tokko tokkollee cakkaanyiin jira kan akka